الحمد لله ما شاء الله روزان ماتي إسيتين ولا أرجتي جمعت جرتي واو ما شاء الله. والله سعادة وان باي غاري وجدتي جودا. جلك برهنگ أما روزا فأنا ون إسين تاجرتو إدوتكو. ربين إسي هاجر غارو. akka obboleettiitti waamaraa gootee rooza maatii isii akkasii cinqamu san isii hafuurri dhabame san maatiin tokkoffaa rabbiin galanni haa ga'u isii argamsiisee lammaffaa rabbii gaditti sa'aadatu roozaa soyxee argite maatii isiitii waliin geette gammachiiste rabbi isii haa gammachiisu addunyaa akiraa jenna. Hedduu tokko waan namatti toluudha jechuudha. Gammachuun keessan hedduu tokko namatti tola wallahi. Rooza habibtii baga gammaddee baga maatii keetii wal argitee maatiin kee kun illee yeroo hedduu cinqamaa ture. Baga walumaanuu gammaddee maatii keetii wajjii wal argitee baga rabbii wal isin agarsiisee rabbiin akka wal argitanii gammaddan kana akka namatti gammachuu salaaqiyaa isinii haa taasisu. Ammaan booda roozallee maatii isiitirraa fagaattee nama jiraatu miti nama maatii ofii bira taa'ee gammachuun jiraatu rabbiin jireenya isii haa tolchu jireenya isii jireenya aara galfii jireenya qabbanaa jireenya gammachuu rabbi haa taasisuu fi takaleessa sanii miti takalee caaltu rabbiin jireenya takalee san caaltutti rabbi isinii haa jijjiiru. Roozan amma osoo maatii ofii bira fagaatuu baattee alaxuul maatii ofii bira teettee dalagattee akka maatii ofii argitee gammadde kanatti. Rabbiin gammachuuraan haa dabaluu fi gammachuuraan itti fufaa jirti. Ammallee gammachuu caaluu rabbi haa dabaluu fi nama maatii ofii sun bira taa'ee dalagatu yoo biyya namaa deemtee dalagachuu barbaaddellee biyya namaa deemtee dalagattu rabbi fayyaa isii haa kennuu fi hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola. Egaa hordoftoota kiyyaa salaamtaa isin gaafachuu hin dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome shamarra fuunni keessanuu alaa fi keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan jira hordoftoota kiyya ka alaa ka biyya keessaa baga jiraattan warroonni jalqaba irraa hanga maana hordoftan hedduunaaf galatoo mubaarakallah fiikum jazaalakum khairan hedduunaaf galatoo manaaf jiraadha ammallee laayikii share godhaa viidiyoon kiyya isinitti tole. Horoonni haroonni illee baga nagaan dhuftanii ani dhufu isin simadhee jira noora isin jedhe jira channel kuni channel keessanii seenaa subscribe like share gochuun jabeessa channel kuyyo isin tole jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kee karaa waa'ee roozati roozan akkuma beekamu sa'aadan sophaa turtee argitee akkasuma har'a maatiin isii waan qabu. Surprise ajaa'ibaa gootee jechuudha rabbi isii haa gammachiisu addunyaa akiraa jenna. Surprise ajaa'ibaa gootee wallahi rabbi isii haa gammachiisu rabbi isii haa gargaaru. Roozallee rabbiin jireenya isii gasumatti gahee jedhee gammachuurraa rabbi haa dabaluu fi akkuma maatii ofii argitee gammadde kanatti jireenya isillee kana caala gammadduu rabbi isii haa taasisu. Rabbiin addaan isin hin baasinii haadha abbaa akaakayyuu roozaa jechuudha rabbiin jireenya keessan jireenya gammachuu jireenya yoo wal bira jiraatan rabbi haa godhu. Sa'aadan rabbiin isirraa jaalatu akkanatti maatii roozatii wal agarsiiste jechuudha isaan namaa quban qabanii surprise gooteedhuma isaan quban qabne sa'aadaa dhukkuba sa'aadaa gaafannaa jedhanii abbaa roozatii walii galanii abbaa roozaa quba qaba dhufanii jechuudha isaan akkasuma sa'aadaa gaafannaa jedhanii dhufanii. Irraa quban qabanii roozan asirratti roozalleen akkasuma isaantu dhufaa quban qabdu haadha abbaa kiyya dhufa jetteeni surprise ajaa'ibaa gootee jiru roozalleen haadha abbaa sa'aadaa seetii jechuudha. Akkasii baga gammaddee rooza habibti gammachuun kan kee gammachuu kee nuti sii gammannee jira dhugaa yeroo isaan akkasii gammadanii wal argan kana himimmaan nama boochisaa jechuudha gammachuurraa himimmaan gammachuu fi himimmaan jechuudha. Akkasii himimmaan gammachuu nama boocisa baga gammaddee obboleettii teenya rooza rabbi malee si haa gammachiisu hedduu tokko namatti tola maatii keetii wal argitee inshallah gara bakka dura dhufte sanitti hin deebitu inshallah rabbi jedhee fayyaa teetanallee rabbi tabiiba si haa godhu fayyaa isii tanallee sa'aadaa itti jabaadhu akkuma dura itti jabaattee asiin geette atuu beeyta atuu goobaziidha atuu gootittiidha jabaadhu malee fayyaa isii tana. Biraan hafini fayyaa isii tana rabbiin isii aafiyu fayyaa isii tanaaf gargaari
akkasii rabbi fayyaa ishii bakka itti adeemsu roozaa akka kalee bashaashaa jettee taphattu san rabbi ishii haa taasisu. Har'a fayyaa ishiitiif gammachuun qabdu. Roozaan akkana miti kolfitee taphattu bashaasha namaati. Amma kunoo cal'isteetumaan eenyu jetti fayyaatu itti jira. Namni kamuu yeroo fayyaan itti jirtu gammachuun hin dubbatu akka kaleessa san jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi roozaan amma suuraa zaayira isii ilaalla malee roozaa akka kaleessanii miti jechuudha. Roozaa akka kaleessanii miti. Rabbiin fayyaa isii kana bakka itti adeemsu inshaallah rabbi ishii haa gammachiisu. Hedduu tokko namatti tola. Hordoftoota kiyya hedduu tokko nama gammachiisa. Amma fayyaa isii rabbi bakka deebisee fi jireenya ishii rabbi haa tolchu. Maatii ishii kanallee naasuu asumatti daangan tana tanaasuu roozaaf biraa dhabbanii hanganuma nyaatanii kalaasamaachi gammachuu rabbi ishii haa jedhu. Maatiin ofii nama jalaa cinqamaa ishilleen akkasuma maatii ofii kana yeroo hedduu bootti fi yeroo hedduu namni hin yaaddi jechuudha. Sababa haadha ishiitii jechuudha carraa silaa biyya guddatte deemtu har'asii miti nama as taa'ee dalaguu miti nama biyya guddatte deemee dalagu sababa maatii kanaati jechuudha. Isiin dhiiftee haftee jechuudha. Akkasuma ishilleen bakka isiin haadha abbaa ofiiti jette akkuma sirraa harka ol qabattanii walii galtee harka ol qabattan kanatti walii galteen teessan harka ol qabattanii akkuma zalaaqiyaa isinii haa taatu. Lamuu rabbi addaan isin hin baasinii gargar isin hin facaasinii isinii yaachisinii akkuma asitti walii galteen harka ol qabattan kanatti gammachuun teessan zalaaqiyaa harka ol qabattee haa taatu. Kanaafi carraa guddaa sababa haadha ofiiti carraa guddaa san ofitti cufteetiin dhiifte rabbiin immoo biyyuma keessatti akka nama Ameerikaa jiraatu rabbi ishii haa taasisu jechuudha. Isin hundi keessan obboleen kee rakkoon akkana isinitti jirtu rabbiin isiniif haa laaffisu. Jireenyi keessan jireenya aana galfii, jireenya gammachuu, jireenya raahaa, jireenya boqonnaa rabbi isinii haa kennu. Akkasii roozanii sababa maatii ofii carraa ajaa'ibaa carraa bareedaa argattee ofitti dhiiftee wanni maatii caalu hin jiru jettee jechuudha. Yeroo ammaa kana nu marti kenna osoo haadha abbaan kenna nu jaalatan osoo haati teenya nu biraa fagaachuu feene biraa deemne biyya namaa dalaganna. Har'a jechi haati yoo san jetteen sun baay'ee tokko garaa nama nyaata. Namni hunduu yeroo sanitti boo'ee jechuu wajjin boo'ee sagalee haadhaa san dhaga'e roozaatii na dhiifteen deemta. Na biraan deemini eenyutu na awwaala jechisu yoomuu nama keessaan badu nama boochisaa jechuudha. Namni jecha isaan sagalee san dhagaye jechuu sagalee isaanii haati gaafa dura isiin Ameerikaa deemuu fi carraan dhufee fi sababa isaanii dhiifte jechuudha. Sababa isaanii dhiifte malee sababni biraa wanni isii dhiisu namni carraa Ameerikaa argatee dhiisuu iyyuu hin jiru jechuudha. Maashaallah tabaarakallah sababa haadhatiif dhiifte jechuudha. Rabbiin immoo biyyuma keessatti nama akka nama Ameerikaa jiraatu rabbi ishii haa taasisu. Akkasii namni haadha abbaa ofiititti waa hundaa haadha abbaa ofiitiif of qabe rabbii waan san caalu isaaf haa taasisu inshaallah. Har'a fayyatu itti jira akkana taati malee roozan akkana miti. Rabbiin fayyaa ishii tana bakka itti haa deebisuufi ka akkasii alhamdulillah ala kulli haal gammachuun isiin argamu lammata gammachuu maatii ofiitii wal argu alhamdulillah. Ammallee gammachuu ishii kanuu hafte ammallee jireenya rahaa jiraachuu jireenya gammachuu jechuudha. Hojii bareedaa tokko qabattee jireenya rahaa jiraachuu maatii ofiitirraa osoo hin fagaanne jireenya boqonnaa itti yoomuu argattu jechuudha. Hanga addunyaa kanarra jirtu rabbi ishiif haa taasisu. Akkasii hunduma keessanuu rabbiin haala bareedaa isinii haa taasisu. Seenaa roozaa hedduu tokko das nama jedha. Sa'aadan haa galatoomtu. Sarpiraayizii gootee akkanatti kunoo gammachiistee fuula hiite. Rabbi ishii haa gammachiisu jechuudha. Garuu goommana san harkaa osoo fuute goommana harka keetteetini suuqii argite goommana harka keettee waraabdaa sa'aadaa akkasii rabbi khayrii haa godhu. Waan gammachuu maatii wal arguudha. Baga rabbiin gammachiisee maatiin wal agarsiisee hedduu tokko das nama jedha. Wallaahi hedduu tokko nama gammachiisa. Ani viidiyoo kana laalee jennaan himimmaan wajjin boo'e jechuudha. Himimmaan gammachuu yoo namni waan tokko bari yoo gammade himimmaan boo'a jechuudha. Akkasii jechuudha. Viidiyoon ishii gaafa dura argamtee fi
ishii amma maatii ishiitii wal argite gammachuun maanii na boonsiste jechuudha. Akkasii rabbi jireenya ishii haa tolchu. Anguma roozaa jaalannuu fi bar habiiba bashaasha namaati. Akkasii gaardotota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon kiyya osoo itti tolee na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay baay hordoftoota kiyyaa.